Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan. Akkuma ammaan dura viidiyoo adda addaa isin waraabnee isinii dhufne jennetti har'aas viidiyoo akkaan bareeddu takka isinii qabannee isinii dhufne. Viidiyoon har'aa nuti isinii qabannee dhufne waa'ee shamarran ilmoo itti dhabuuti. Sababaa torbatti shamarran ilmoo itti hin arganne. Sababaan sun maali yoo jettanii nu gaafattan akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessinaa nu hordofaa. Sababaa torban san keessaa inni tokkoffaan gadaamessi nama qabbanaa'udha. Gadaamessi namaa kun ni qabbanaa'u. Inni lammaffaa gadaamessi namaa garagaluudha. Gadaamessi namaa kun ni sossoba bakkarraa jechuudha. Inni sadaffaa gadaamessi namaa kun guddateeti akka ispaarmiin hin seenne godha. Ispaarmii namaa kana alatti ittisa. Inni afuraffaa gadaamessi namaa kun ammaas ni wasakaawa. Kana jechuun beektanii waan isinii hin qabu. Inni shanaffaa gadaamessi namaa kun ammaas bishaan daalacha tokko yaasa jechuudha. Inni ja'affaa tuu nama qilleensaan dhawa. Gadaamessi namaa kana qilleensaan dhawa. Inni torbaffaa tadhiinni itti hin dhufne sun masheena jedhamti jechuudha. Waa torban kanatti akkaataa sababaa torban kanatti ilmoo itti hin arganne jechuudha. Kanaafuu waa'ee torban kana isin himee mallattoon inni qabu akkam nama godhaa mallattoo isaatii wajjin akka armaan gadii kanatti nu hordofaa. Akka faanta gadaamessi qabbanaa'u san maalii akkamitti beeynaa yoo jenne hoggaa xuriin itti dhuftu garaan na mura jetti. Isiin tun garaa namaa kanaan muraa jechuudha. Hogguu xurii nama dhuftu garaa kanaan laaladha akka malee muraa jechuudha. Taa gadaamessi garagalu hoo san maaliin beeyna yoo jenne hoggaa xuriin itti dhuftu dhiigaatu itti baay'ata. Torbaan takkafaa irraa yaa'a humnaa ol jechuudha. Taa gadaamessi gabbate sanoo mallattoon isiidhaa akkamiin beeyna maaliin beeynaa yoo jenne hoggaa xuriin itti dhuftu hoggaa xuriin itti dhufte duudaatu na dhukkubaa jetti. Hoggaa xuriin itti dhufte duuda kanaan na dhukkubaa, duuda na dhukkubaa ol ka'uu hin danda'u jetti. Qilleensaa sanoo akkamiin beeynaa hoggaa jenne mallattoon isiidhaa hoggaa xuriin itti dhufte qaama kanaatu na caccabaa, qaama kana hundaatu na caccabaa jetti. Gadaamessi wasakaawoo sanoo maaliin beeyna hoggaa jenne hoggaa xuriin itti dhufte qaama kana hundaatu na dhukkubaa jetti. Ciisaa olti ol ka'uu hin dandeessu jechuudha. Taa bishaan daalachaa sanoo akkamiin beeynaa yoo jenne ta bishaan daalachaa yaabtu sanoo akkamiin beeynaa mallattoon isiidhaa akkamiin beeynaa akkam godhaa hoggaa jenne hoggaa xuriin itti dhuftee xaaratte booda mataan na dhukkubaa jetti. Hoggaa xuriin itti dhuftee xaaratte booda mataa dhukkubaa. Dhukkubbii mataa himatti jechuudha. Isiin dhumaa hoo tadhiinni ittiin dhufne sun masheena jedhamti. Tadhiinni ittiin dhufne masheena jedhamti. Kanaafuu akkaataa torban kanatti shamarran ilmoo hin arganne. Warreen waan akkanaa qabdan dawaan isaa nu bira jira. Nu qunnamaa nu hordofaa galatooma.